Katti barsiisen qabu sadam tokkummaa waaqessaa jedhe. Ofiisaas kan inni waaqessaa ture, kan inni boo'ee imimmaansaa cobsee kadhataa ture waaqa tokkodha malee sadan tokkummaa miti. Sadan tokkummaa waan jedhamu kun afaanumaan waan haasa'amudha. Malee sadan tokkummaa waan jedhamu hin jiru wangeela keessa. Wanti ti beekuu qabdu bari wanta tokko jira ammati waaqayyo waaqa ta'uu isaa hin amantamoo hin amantu. Nan amana. Du'aa kaasiira moo hin kaafne? Eenyu? Waaqayyo. Waaqayyo isa kam? Waaqayyo abbaa isaa kadhate jechuudha. Isa kadhate sana kaase moo isa kadhatame sana kaase? Inni kadhate sun kaaseera moo hin kaafne? Kadhatee mayyuu kaaseera moo hin kaafne? Kadhatee moo? Kadhatee naan inni qaamni inni kadhate sun kaachiseeraaf. Wanta ti beekuu qabdu qaamni inni jedhini wanta si gaafachaa jiru laalifaaf bilisaan si gaafachaa jira miti. Rakkoon qabu gaafadhu. Abbaa isaa sana kadhatee kaasee moo hin kaafne? Kaaseera. Jaama fayyisee moo hin fayyimne? Fayyiseera kadhatee abbaasaa. Nama ettani ammas ati nama ati kadhattee jaama fayyisuu hin dandeessaa? Aangoon kun si kennameera. Galatooma ortodoksii moo pentee? Maal goota isa kana gaaffii godhaan deebistu? No rakkoon qabu. Gaaffiin hin deemaa ortodoksii moo penteedhaa dhagu? Ani penteedha. Galatoomi. Raajonni biyya keessaati ati beektu akka tamantuttidha kan hin deemaa jiru. Raajonni biyya keessaa warri ati beektu sana nuti dhukkubsataan fayyisna jedhu miti? Maqaa eenyuutiin fayyitu dhukkubsata? Maqaa Yesuusiin. Yesuusti fayyise moo isaanti fayyise? Maqaa isaa sanatti amananii fayyisan. Okay, fayyisaan waan sanaa isaan immoo waaqayyoodha re? Waaqayyoodha. Maa inni kun nama sana ta'uu hin danda'u Yesuusi. Ayyee, Yesuus eenyuun kadhatee fayyise? Abbaasaa. Abbaan isaa waaqadha moo waaqa miti? Waaqaa ta'uyyuu malee aangoon abbaa sunii ilma sanaaf kennameera moo hin kennamne? Aangoo sana kan kenneef abbaadhanii? Aangoo sana kan kenneef abbaadhanii? Kanaafuu aangoon Yesuusii fi abbaan waan Yesuusiif kennee fi Yesuusii waan aangoo abbaa sana fudhatee aangoo abbaan kenneef sana fudhatee fayyiseef Yesuus waaqa jechuu barbaadde miti gabaabumatti. Ani amma yoo taanaan Yesuusii waaqa ni fudhadha. Ani yoomiyyuu taanaan waaqummaa isaa hin kaadu. Eshi seedheera. Nin kaadii rakkoo hin qabu. Maarree Yesuusii waan aangoo abbaatti fayyada aangoo abbaan kenneefitti fayyadamee dhukkubsataa fayyiseef waaqadha jettee amantamoo amantuun jedhe. Ani waaqa dhaqee kan hin amanu hojii isaa ilaalee yookiin immoo fayyisuu isaatti amaneen du'ee du'a. Hawwishaa hawwii naa galeera gaaffii magabaabaan isaanii simmoo. Sababa waaqayyo abbaatiin kadhate waaqayyoon kadhateenaan waaqayyo kadhaasaa kana dhaga'ee dhukkubsataa fayyiseef yookaan jaamaa baneef sanaaf jettee sababaanni harka Yesuus irratti waan kana godheef jette. Waaqadha jettee amantaa miti Yesuusii. Dhageessaadha. Irra deebisee tokko ifama. Sababa harka Yesuus irratti waaqayyo kadhaa Yesuus dhaga'ee fi jaamaa ija bane. Si galee du'aa kaachise fakkeenyaaf Alaazarriin kaachiseef sanaaf kana sababa waaqayyo godheef Yesuusin ati waaqadha jettee in amantaa miti jedhe. Eeyyeen miti. Eeyyeen namana. Ayyee sababaanni waan kana godheef. Hojii waaqayyo tokko yoo mormuu hin danda'u guutummaa guutuutti dhibbatti namana. Kanaafuu hojii Yesuus waan inni kana godheef waaqa jettee amanta. Walii gallee? Yesuus waan inni kana godheef waaqadha jettee amanta walii gallee? Ani Yesuus kana gochuusaa qofa miti barna amma fakkeenyaaf nama. Isuma ammaan jedhee bara isuma mul'ata isuma agarru kana. Beekamaadha kun hojii waaqa ta'uunsaa har'a miti bara yookiin immoo har'a 2017 miti waaqa ta'uunsaa kan jalqabe. Bara dhaladhe kaaseeyyuu waaqa ta'uusaa argee manguddadhee dhaladhes. Galatoom ulfaadhu rakkoon qabu. Maqaa Yesuusiin jedhanii warri amma nama fayyisaa jiran kunoo isaanis nama fayyisaa jiru. Yesuus waaqa kadhatee nama fayyise. Isaan immoo Yesuusin kadhatanii nama fayyisan. Isaanoo waaqa moo waaqa miti? No waaqa miti. Maal? Yesuus waaqa kadhatee Yesuusoo waaqa kadhatee waaqa ta'e isaan kun Yesuusin kadhatanii maa waaqa ta'uu dadhaban. Yesuus waaqa
Waaqni waaqa kadhatee waaqa ta'a. Isaan kun immoo isaan waaqni akka teettutti akka tamantutti Yesuus waaqa miti okey haa ta'u rakkoo hin qabu. Inni Yesuusin kadhatee Yesuus isaa abbaa sana kadhatee waaqa ta'e tole waan jaamaa fayyiseef raajii waan hojjeteef. Isaan kunis raajii hojjetaniiru maaf waaqa hin taane Yesuusis akkuma isaanii nama gaafa nama kaachisu akkuma isaanii nama akkuma isaanii nyaata. Waan isaan ta'an hunda ta'eera. Innis maaf waaqa hin taane isaanis maaf waaqa hin taane akkuma isaa. Wanta waaqayyo ta'e sana ta'aniiru taatee ta'an ta'eera. Maal ta'e waaqayyo? Du'eera du'a moo'eera. Kana caalaa maal akka Waaqayyoon du'a? Kana caalaa maal akka ta'u barbaadde? Waaqayyoon du'a? Du'ee du'a moo isaan kaaddamoo ati sila? Waaqayyoon du'aan jedhe. Du'ee warri saddalaman akkani du'ee dhamananii sababni isaa ansaanii du'ee achumaan hafe waan ta'eef nabiyyiin isaanii du'ee achumaan hafe waan ta'eef isaan kana dhamananii isa kana sattiin kaasiin hin beekunni. Waaqayyoon du'a haadha koo. Thank you. File galatoomii fire amma taraasii ga'uttobsi galatoo. Ayyee itti hofa. Waaqayyoon du'a hawwi. Du'ee du'a kaayera moo hin kaane gaaffii kun adeemsi gaafa. Gaaffii si gaafadhani waaqayyoon du'a. Mana si gaafatee bardursee maaf gaaffii irratti gaaffii fiddati. Eenyu? Waaqayyoon du'a. Warra mormituutu ajjeese akka ta'e laame Ahmed. Oko. Yesuus Kiristoosi. Waaqa guutuudha nama guutuudha. Ole Dhaggeeffadhu hin ariifatiin na dhaggeeffadhu. Waan biraan nama guutuudha nama guutuudha waaqa guutuudha. Nama tokkotti illee gaaffii isaanii sanas fudhachaa deemu. Nama guutuudha waaqa guutuudha dhaggeeffadhu. Tole rakkoo qabu waaqayyo hin du'aan jedhe. Yoo amantees amanuu baattees akkasidha. Warri isa ajjeesanii hamaa godheef otoo hin taane gaariin ni godheef jaamaan ni fayyiseef du'aan ni waan lafaa kaaseef maali kun jedhani jibbiin sarraa kan ka'e kan ajjeesan sii galee du'uun isaa immoo akka namaatti foon uffatee waan jiruuf fooniin du'e chumaan hafe guyyaa sadii booda garuu du'aa ka'e. Tole gaafa sana kan du'e nama guutuu moo waaqa guutuudha? Okay waaqa guutuu nama guutuu attamiin Yesuusin? No nama guutuu waaqa guutuu moo nama guutuu du'e gaafas? Namummaa masaaf waaqummaa masaa wajjin du'e du'a. Fooniin du'e. Fooniin. Dhageesse? Garuu waan sana immoo waanuma ilmoon namaa gochuu danda'an garaa eeguuf kan inni du'e malee jara sana achitti. Tole na dhagaarta. Gurmeessa na dhagaarta. Gurmeessa. Waan tokko si gaafadhu Ahmed. Si duukaa isaan jiru gurmeessa na dhagaarta. Turkii isaa qabeera natti fakkaate. Eshi. Waaqa guutuu moo nama guutuu du'e? Dhagaarra. Hawwi. Waaqa guutuu moo nama guutuuti du'e? Okay, mootii qabadhaa fi sagalee deebisaara. Waaqa guutuu moo nama guutuu du'eette? Yesuus waaqa guutuu nama guutuudhaatti amantanii? Dursee gaaffii si gaafannaan gaaffii irratti gaaffii naaf fidde. Gaaffii koo otoo naa deebistee deebitee na gaafatte. Siifin deebisaa na gaafadhu kunoo. Eshaadha koo. Isatti seeni gidduutti ani maaliin godhe? Ati waaqayyo du'ee du'aa ka'uusaa hin amanta moo hin amantu? Waaqayyo hin du'u. Hin jedhe ati waaqayyo du'eera jettee amantaa jennaan waaqayyo hin du'uun jedheen. Egalee ati immoo akkamitti isa kanarratti kan itti dubbataa turte jechuudha. Hin du'aa waaqayyo? Waaqayyo du'eera du'a moo iskeera? Eenyuti isa ajjeese? Yuudota warra Waaqayyoon eenyutu ajjeese? Waaqayyoon namatti ajjeese. Namoo eenyutu uume? Waaqatu uume. Ofuma isnumtu uume deebinaan isuma ajjeesanii? Ilaa gaaffii koo sirriitti dhuftee yeroo baay'ee ijoolleen keessanii akkamittiin akkaataatti hubachuu qabdu Ahmed dhiifamaan biloog godhee mangalaa maaliif iddoo isheen xinnoo ishee wanti hin jennetti amman beeku akkamsitti fakkaate gooftaa Yesuus Kiristoosii nama ta'ee dhalatee nama guutuudha siin jenne mini? Nama guutuu waaqa guutuudha miti ati?
No. Of course. Okay. Fudhadheera sirraa. Gaafa du'u waaqayyo sun waaqayyo ati waaqa dhattee waaqessitu gaafa du'u. Nama guutuu waaqa guutuu akkamiin du'e waaqa guutuu maduukaa du'e waaquma guutuu nama guutuu du'e. Akkam jechuu keeti? Yesuus waaqa guutuudha miti? Foon isaa argatanii foon isaa ajjeesan. Kanuma jabinni namaatti gale. Waan barbaade haa ajjeesan. Waan barbaade ajjeesan. Nama guutuu waaqa guutuudha walii gallee. Waaquma guutuu nama guutuu sana du'e gaafas? Foon isaa du'e. Foon isaa ajjeesan malee waa tokko lubbuu isaa argachuu hin dandeenye. Lubbuu isaa eessa dhaqe? Deebi'ee ka'e. Abbaa bir. Lubbuu eenyuyyuu hin argu sii galee. Eessa dhaqe lubbuun isaa? Jira har'ayyuu ammayyuu. Gaafa sana lubbuun isaa eessa dhaqe hin jedhu? Argitee taati? Sin gaafadheem. Nama guutuudha waaqa guutuudha jette miti ati? Argitee taan jedhe eessa akka dhaqe? Sin gaafadhe baruuf sirraati. Waaqayyo abbaa bira dhaqeen sin jedhe. Isa waaqayyo an biraan jira jechuudha. Abbaan isaa jira ka. Ilmadha inni konni du'e kun ilmadha. Ilma sanoo kan ajjeese eenyu? Waaqayyo ilma jedhama. Waaqayyo ilmaa jedhama. Gurmeessa. Kwa. Dhaabadhu. Waaqayyo ilmaa jedhaman inni? Ati amma walumaa galatti Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuudha. Gaafa waaqa isa akkaataa atitti dabdee gaafattu kana otoo hin taane kirkirii isa ati karaakkartu kana otoo hin taane kun dhugaa lafa jirudha jechuudha. Akka jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti karaanis dhugaanis jireenyi anadha. Ana malee gara abbaatti kan geessu karaan tokko illee hin jiru. Karaadha Yesuus. Dhugaadha Yesuus. Jireenya Yesuus. Kana. Gaafa siif immoo galu maaliif I don't know akkaataa kamiin akkasii galchuu dandeenyu immoo hin beeknu waaqumti isaa gargaaru malee. Akkaataatti deebi'antu kan otoo hin taane gaaffiin qaba. Yookaan ati amma Yesuus Kiristoos waaqa miti yoo jetteef ta'uu dhiisuu hin danda'u sii galee. Gurmee. Na dhagaarta abbaa. No. Yesuus waaqa ilmaadhani? No. Ati waaqa ilmaadha jedheera abbaan isaan. Maaliif hin jenne? Ragaa. Atumti kan addaan waaqa jettu kan deebi'aa waaqa jettu amantii. Dhaggeeffadhu al tokko dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos waaqa ofiin jedheeraa jennaan Yesuus Kiristoos waaqa guutuudhaan jette. Ragaadoo jennaan Filiphos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 fidde. Innis maali jennaan inni bifa waaqayyooti jette. Kanaafuu Yesuus Kiristoos bifa waaqayyooti, Addaamis bifa waaqayyooti waan ta'eef waan bifa waaqayyoo ta'eef waaqa ta'e kanaafuu Addaam waaqayyoodhaan siin jedhe. Walii galla akkasitti. Filiphos lama boqonnaa lakkoofsa 6 dubbifu. Dubbifnee jirraa beeku. Ayyee dubbisoo barbaadde. Walii galtanii sana irratti. Waaqummaa Yesuus mirkaneessuudhaaf Yesuus waaqayyo jettanii mirkaneessuudhaaf Filiphos anuma wajjin Filiphos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 inni bifa waaqayyommaatiin utuma jiru ulfina waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu waan qabatanii hafanitti lakkoofne jedha. Isheen kun ragaa taati miti Yesuus waaqayyo ta'uudhaaf. Aisamam. Baay'eetti malee. Maana jedha. Sagalee waaqayyoo miti. Dubbiin kursiidhaan mi'ooftii. Surumaayyuu baay'ee guddaadha. Elaa. Biyya keenyatti. Sagalee waaqayyoo qubee tokkotu waaqayyoof ragaa baate. Mee elaani mucaa gara ijoollee gara lixaa Oromiyaa kaatti dadhabee shaarfaa jedhu beektaa tu buna dhugin dur. Shaarfaa beektaa? Hello? Hello? Akkas. Jee. Maan. Shaarfaa beektaa? Yeroo buna nyaata jechuudha. Shaarfaa beektaa? Shaarfaa buna dura kan nyaatamu tokko. Dhagaan jira. Niitoorkii natti fakkaate malee. Bunni shaarfaa hin qabnee fi dubbiin hin qabne mi'ooftuu jedha beektaa namni keenya dur. Kanaaf hiinan jedhi kamaal qomoo kii. Walla keenya. Maal jechaan jira? Kanaafu. Dhagaan jira.
bifa waaqayyummaatiin utuma jiru Yesuus bifa waaqayyummaa utuu qabu waan ta'eef kanaafuu waaqayyo jechuu barbaadaniiti miti ragaa kana kan barbaadatan. Waaqni guutuun nama guutuudha kan jedhu barbaanne. Inni waaqa ta'ee too jiru gadoo deebisee nama ta'ee. Yaa. Ani kan hin jedhu bifa waaqayyummaatiin utuu jiru kan jettu kana barbaadan miti asii Yesuusii waaqayyummaa isaa mirkaneessuudhaaf. Macaafni qulqulluun beeki hundumti saatuu waa'ee waaqummaa Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu isaati kan inni haasa'u beeki. Macaafa qulqulluu hin amantaa taanaani macaafni qulqulluu iddoo sana duwwaa miti ragaan waa'ee Yesuus Kiristoos duwwaa haasa'u beeki. Waa'ee Yesuus hin barbaanne dhimma isaa haasa'e Yesuus waaqayyoodha moo namadha? Nama guutuu waaqa guutuu. Haloo? Eessatti akka jedha macaafarraa? Nama guutuu waaqa guutuudha. Eessatti akka jedha macaafarraa? Lafuma dubbiftettuun jedha jedhe. Eessatti nama guutuu mee iddoo kamirraa? Lafuma dubbiftettuu jechuu kooti. Yeroon dubbisu la utuman dubbisu iddoo nama guutuu dubbisime suma maasan. Ela please iddoo waaqa guutuu nama guutuu jiru yeroon ga'u na qaba achitti nan dubbisa ishii. Okay? Inni biroo waaqayyummaati. Iddoo waaqa guutuu nama guutuu jettu irratti dhaabilaan jedhechitti nan dubbisa. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru ulfina waaqayyummaa isaa abbaa isa walqixxeessuu wanta qabatanii hafanitti hin lakkoofne jedhu. Mere nama guutuu waaqa guutuu jechuudha as keessatti Obsi itti fuftee dubbifta sakaanis itti fuftee dubbifta obsi. Inni bifa waaqayyummaatti otoo jiru bifa abbaadhaan wal isa qixxeessu sana ulfina qabu sana otoo jiru umaattu lakkoofne gadi dhiisee waaqa ta'uusa waaqa hundumaa qixa waaqayyoo akka inni qabu. Waa hundumaa waaqayyo akka inni ta'e lafa kanatti mul'isa. Amma garsiikii dubbisi waa'ee namummaa sammuu argatta. Mul'isuu miti gaaddidduun sayyuu iddoo kana hin jiru. Maaliif naan jedhi? Siif jiraachuu dhiisuu mala anaaf jira. Siumaafuu hin jiru. Anaaf miti siif hin jiru jechaan jira. Ani maaliif hin jedhutu inni bifa waaqayyummaatiin waan jiruuf miti Yesuus. Bifa waaqayyoo jechuun maal nuti gaafiinsi gaafadha. Bifa waaqayyoo jechuun maal? Waaqayyoon fakkaata akka akkuma abbaa caalii kan abbaan caalillee waaqayyoon fakkaata akka macaafni jirutti waan ta'eedhaaf. Ati eenyu fakkaata? Bifa waaqayyommaatiin nan uumame kaanis abbaan caalii kun. Ala kee moo keessa keetu waaqayyo fakkaata fakkeenyaaf? Akkuma jiru kan diizaayinii kooti waaqayyoon fakkaata bifa waaqayyummaa qaba maaliif jennaan inda misaalee achiin kottaa akka fakkeenya keenyaatti nama uumnaa jedhe miti kanaafuu akka bifa isaatti akka bifa waaqayyootti na uume waan ta'eef kanaaniyyuu waaqayyummaa qaba. Ala keenya moo keessa keenyaa kan waaqayyo ittiin fakkaannu siin jedhe gaafii kana. Anis bifa waaqayyummaa qaba yoo karaa eebbaa dhabe malee karaa eebbaa yoo dhabuu danda'a. Ani abbaan caaliidha muluu mataa kooti hanga miila kooti bifa waaqayyummaatiin nan uumame. Akkas walii galla kanarratti. Bifa waaqayyummaatiin uumame. Eeyyee bakka walii galla. Kanaafuu iddoo kamii asirraa Yesuusiin inni immoo abbaa isaatiin walisa qixxeessu jiru kun immoo Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti abbaan na caalaa jedhe Yesuus. Kanaafuu macaafni iddoo kaattiin sobe Yesuus irratti. Kun seera uumaanna'u. Waan tokko waan wal caalan hin qabne waan tokkoyyuu wal qixa. Walqixa waan tokko gadi oliin hin jedhu. Yesuus mee macaafa iddoo wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti abbaan na caala jecha jiru dubbistee beektaa? Dubbisi. Maaliif akka jedhan sitti maa dubbisi? Maal jechuu akka barbaadi? Ati rakkoon tokko hin jiru. Si ka dubbisatti. Ishi jira moo jiru kan inni abbaan na caala Yesuus jedhe. Dubbisi si kan jedhe miti fufi dubbisi maal jechuu barbaadeeti? Maal jechuu barbaade? Ani kan hin jedhu. Ani abbaan na caala kan jedhe jira moo jiru Yesuus jedhe moo jenne? Caalmaan hin jiru sin jedhe mani waaqa abbaa ilmaa fuula qulqulluu sadan waaqa tokko caalmaan tokko hin jiru gidduu isaanii. Obboleessa keenya karaa eebbaa biratti addaan tajjisti handi gisee. Karaa eebbaa nama jedhamu ana birattis macaafa qulqulluu. Eeyyee.
Oi, karaa eebbaa mucaa jedhamu na wajjin haasaa jira mana wajjin jedhamu na wajjin haasaa jiru kanarratti wal caalummaan hin jiru. Garuu akka Yohaannis boqonnaa 28 barreessetti Yesuus abbaan na caala'u jecha jedhu jira moo jiru? Sababii jedheef qabaa caalmaan hin jiru garuu. Jira moo sababii fedheef haa jiraatu haa jiru waan barbaade. Sababii rifeensaa, sababa qeensaa, sababa lafee, sababa dhiigaa, sababa hiddaa, sababa laqaa, sababa dhagaa, sababa fedheef haa jiru jira moo jiru? Abbaan na caala kan jedhe Yesuus. Hin jiru. Caalmaan maqaan jiru. Hin jiru baqqash. Gabas. Bak wantumti Waaqayyo abbaa ilmaa fuudha qulqulluu sadan waaqa tokko gidduu wal caaluun hin jiru. Afaan maaliitiin si agarsiisu? Bolencha kia bolencho. Macaafa raaki. Awwaan macaafa dubbi atakitti si gale wal caalmaan ana biratti garuu wal caalmaan hin jiru ka. Macaafa qulqulluu jedha beeki. Si biratti. Ana biratti yoo miti macaafa qulqulluu keessa hin jiru yoo. Ani immoo ani kan hin jiru. Si biratti wal caalummaan hin jiru jedheera. Akka macaafaatti ana bira qofatti miti. Kan si bira. Ana biratti miti. Ana bira qofa miti macaafa qulqulluu keessa. Dubbisi hunda isaa ishee. Isa dubbisi guutummaa isaa itti fufii dubbisi. Ishin jedhem. Arruma warabbene marachuun. Yoo Waaqayyo jedhe. Lakki nuti maraannaa keessaa baaneerraa. Yaada isaanii irraa kutanii beektaa yaada. Hin jiru waan takkaa jiru. Warri biraa yaadinaan ani akkasuma qaldii haasaa deemna. Lakki. Dubbi soddoo barbaada. Macaafa beeki. Kuni Amaariffa isaati. Kane abi balxaalinna Jeri waa. Wada ab lama hede dasila kunoonni kan jiru kun kane abi balxaalni jedha. Ela kun kane abi balxaal jedha. Afaan Oromiffaarrattis kunoo asii yoo barbaadde immoo Arabiffaa fi Ingiliffatti baasa. Ishi qoyka. Itti fufii dubbisi Habiibi. Aadaa qomoo kiyya. Waan dhaggeeffadhaa. Akkas jedha. Ani qomoo keetii miti. Abbaa caalii dhaggeeffadhu. Abbaa caalii dhaggeeffadhu. Harka kee moo miila kee caala kan kee? Kana duwwaa naa deebisi. Gana miizanarra ganama kaayetan ganama la miizanni asuma mana kooni jira. Miizanarra ganama kaayen furiitu sinitti hima. Ammaaf isa kaa dhaggeeffadhaa sagalee isa kana. Miila harka kee naa dattee naan qaama kee ofirraa kutuuf jira ka akkasi beeki. Maal? Kana fixee keen akka miilli koo fi harki koo caalu. Ishi karaa eebba. Akka miilli koo harki koo wal caalu kana fixee keen himaati. Kana na dhaggeeffadhu ishi. Okay. Ani amma na deebee isin bira nan dhufa. Iska akka isin jedha geessaniit. Utoo ana jaallatu taatanii waan gara abbaa dhaquuf ni gammadu turtan maali jennaan abbaan na caalawoo jedhe. Yesuustu jedhe moo eenyu jedhe kana? Itti fufi dubbisi itti fufi ammallee argachaa jirta amma itti fufi. Iddootti kana eenyu jedhe? Dubbiin iddoo sana qofa miti itti fufi. Rakkoon qabu abbaan na eenyu jedhe itti fufi amma barbaade si dubbisa jecha kana eenyu jedhe? Itti fufi dubbisi yaati. Naan fufa rakkoon qabu jechatti kana eenyu jedhe jecha kana ittan fufa. Yesuus jechaa jira jedhati. Abbaan na caala'u kan jedhu hin jiru naan hin jenne sila tokko jira. Kanaafuu itti fufi dubbisi ana biratti macaafa qulqulluu keessa hin jiru Phaawulos jecha kana ela kunoo abbaa isaatii wal isa qixxeessu kan jedhu kana Phaawulos takkaa Yesuus illee jaan agarree ni sobee jennaan jechuudha. Maaliif jennaan jecha Yesuusitti amana maleen jecha Phaawulos jecha Yesuusin faallessa taanaan jechi Phaawulos dudduuba isaa waggaa 22 booda erga Yesuus ol bahee booda nama ka'ee abjuudhaan waan adda addaa haasa'e kan ani jalaa hin qabu. Maaliif jennaan abbaan na caalaa jedhe. Inni kun immoo abbaadhaan wal qixxeedha jechaa jira. Kanaafuu faallaa Yesuus barsiisa waan ta'eef akkasittiin sanada qoradhaatii macaafa hunda isaa sirriitti qo'adhaa saba keenya. Isa kana ilaa waa tokko siin jedha. Waan siin jedha karaa eebbaa. Obbo eebbaa kiyya. Qomooko. Isa kana akka cherchii keessatti wal barsiiftanii quba nan qaba. Ani beeka. Garuu macaafni quban qabu. Waaqa abbaa, waaqa ilma, waaqa minameen kan jedhu kana cherchiitu quba qaba malee barsiisa cherchii keessaati malee. Ideoloojii walitti wal dhaalchisuu lood walitti gochuu malee macaafni quban qabu zero misaati bii waan kanarraa. Kottume waa'ee harka koo waa miila koo. Kottume waa'ee miila kooti waa'ee harka kooti walirra koppar goonu. Macaafa seeroo mamaa boqonnaa lamamma obboleessi kee dubbisaa ture. Koottaa nama inuumnaa gaafa jedhe eenyudhaan inuumna jedhe. Eenyudhaan inuumna jedhe. Iddoo sila na gaafate gaaffii keessi deebise. Gaaffii cimaa tokko na gaafate turte sila. Gaaffii cimaa tokko. Maali?
Gaaffii hardii tokko na gaafate sun si deebisin irra darbu. Innis maali beektaa? Miila kee moo harka keetu caalaa naan jettee turte. Akkasuma akkas miti. Dikkoo tokko mee? Dikkoo tokko mee? Miila kee moo harka kee caalaa naan jettee moo jedhu? Walitti eenyu jedhamtu sin fakkeenya harki kee miilli kee walitti dhufee eenyu jedhama? Galatoomii la gaaffiin kun natti minya alaa bakka. Abbaa caalii jedhama. Abbaa caalii jedhama. Abbaa caalii kamtu caala gaa qaama kee keessaa biibe? Kanaafuu wanti wal caalu miilli koos na barbaachisa harki koo illee na barbaachisa ishi akkuma kanadha akkuma kana jedha ishi marre Yesuusii fi qaamni keenya Yesuusii fi abbaan akkuma qaamaan tokko jechuudha. Qaamaan sadii waaqummaadhaan tokko akka itti fadhu. Inde miila koo harki koo adda jiru kan koomoo baabaa kiyya. Qaama meeqa qabdaati? Ishi qaamni kee meeqa? Tokkuma qaba. Ija tokkicha harki hin jiru miilli hin jiru jechuudha. Maaliif addatti beela qaama? Ati qaamuma keetu hin beektu abbee. Atis akkuma namichi isuma ani waaqa jedhee sana fiddaa amma deebite. Lakkiin ila mee waan siin jedhe eebbaa kiyya meen kolfime takka eegir kolfina rizaaltii waan kana laallee kaane kolfina mee waan siin jedhe akkuma miilli koo fi harki koo qaama tokko ta'e Yesuusiif abbaan qaama tokko naan jechuu barbaadde? Qaama sadii waaqa tokko kana fudhadha. Sadii immoo na jedha. Qaamaan sadii fakkeenyaaf amma. Walitti hin jiran ka? Maali walitti akkamitti addaan ba'aniyyuu? Maali walumatti jiru naan jedhi kaanoo siin falmoo? Walumatti jiru. Miilli keetii fi harki kee qaama tokkorraa jiraatu malee iddoo tokko akka tokko maal jechuu barbaade? Tokkuma dha bakka miilli koo yoo harki koo yoo citee dhukkubsate miilli koo illee wajjin dhukkubsata yoo miilli koo dhukkubsate harki koo taa'ee wajjin dhukkubsata malee ululul jedhee manuma keessa siree ciisaa oola malee ka'ee waliigallee jirraa beeki. Waliigallee jirraa beeki. Yesuus Kiristoos kanaafi namni na beeku abbaa beekaa namni na beekne abbaan beeku kan jedhee gooftaa Yesuus akkanaadha. Galatoom kanaafuu akkuma miilli kootiif harki koo qaama tokko ta'e Yesuusiif abbaan qaama tokko naan jette. Mee hojii ergamoota boqonnaa afur lakkoofsa 12 dhaqii dubbisime. Dhiires nan geesse anootuutiin ragaa naan kennin sin amanaati eebbaa kiyya. Keessa na jalaalitin. Baay'ee mangisti. Adaraa seera. Adaraa seera. Baay'ee mangisti. Adaraa paartii keenya. Adaraa isaa dur diigame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadaraa biyyi jiin amma biyyi jira. Nan sodaadhe kaa'imma wanti kun immoo asii gadiin gara lixaatti taasaa jira wanticha beektaa ani nan beeka loqoda isaanii beeka warri lixa jiranidha. Abbaa Caalee. Abeet. Sodaad stop. Tifufa. Fishka silma karaa eebbaa kiyyaa. Deebite. Gaafin nume miti reema asumatti hin fixani beeki. Innum ne beeki. Al carrasnem ganano. Hin finne. Waan si gaafadha. Akkuma qaamni kan Yesuus kanaaf naan jedhin kana dhaggeeffadhu dura dhaggeeffadhu. Akkuma qaamni koo tokko harki koo miilli koo akkamitti. Okay. Waa tokko illee akkuma qaamni koo harki koo miilli koo tokko ta'e Yesuusiif Waaqayyo abbaan tokkuma naan jette mini. Innis tokkodha qaama sadii waaqa tokko qaama sadii waaqa akkuma kana waaqa sadii waaqa tokko qaama sadii sigalee qaama sadii akkuma harka koof miila koo walitti jiru ka akkuma qaama kootiif akkuma harka kootiif miila kootiif walitti jiru hin danda'u gaanni waaqayyoodha. Sila maaliif walitti fasinan sobee jedhi ka sila walitti akkeessaa turte loojikii sin ceesifne loojikii taaksii miti baajaajii si seensisuu hin dandeenye. No. Sagalee waaqayyooti beeki inni sitti maayo. Sagalee waaqayyooti beeki. Isa miti taaksii miti taaksii faayifelli loojikiin gama faayifelli miti doolfinii miti baajaajii si seensisuu hin dandeenye beektaa loojikitti nama. Harki kooti miila kooti takkisite lama. Ofsi qalbiidhaan haasa'e kaa xiqqoo too ifte beeki motoratti kaafte suu ta'e. Dhaga'uu didaarta beektaa. Otoo dhageessuu beekaa dhaga'uu didaarta waan ta'eef.
akka warran deebi'an irraan deebi'an. Namni gaafa mu'aamu harkifachuu jalqabadha. Koppilinkii kun 50,000 ga'uu qaba amma. Nam tokko taaptaabiin godina ishee diimtuun gad rukutina. Taaptaabii dhiisaa hundi keessanuu koppilinkii bichaa takka. Kan nu fayyadu mana kanarratti koppilinkii. Dhaggeeffadhu. Vaayiraliin ba'uutuun taane madda kun akka miidhamne gochuudha dubbiin jiru. Mee qoy egaa. Kanaaf Yesuus Kiristoositti amanuu si barbaachisa amma. Yesuus Kiristoos malee jireenyi hin jiru, karaan hin jiru. Ani hin fixu. Kanaaf obboleessa koo. Ani hin finne. Engoolabin. Engoolabin. An beeki. Obsa qabaatee kosi. Karaan hin jiru bare karaan hin jiru addunyaa kanarratti karaan jiru. Warri kaan waaqa hedduu warri baay'ee maaloo qoymenaa obsi. Eebba. Addaami koo waaqaa fi nama ta'uusaa nama gargar hin baafne beeki mee ati yaadi. Addaami iyyuu waaqaaf nama ta'uusaa gargar. Really obsa qabaatee si faana haasa'e. Waggaa meeqa tajaajilteetta? Charchii keessa waggaa meeqa tajaajilteetta? Dubbii waa'ee waggaa meeqaa miti waa'ee macaafa qulqulluuti malee. Macaafa qulqulluu waa takka illee beektu kamaaliin si gore? Waggaa 200 amantaniyyuu isin immoo hin barreeka. Oi sambataa. Mucaa biyya koo koi. Waggaa 40 Nabi Muhammad gaafa Qur'aana. Nama hundi keessa wajjin dubbatina. Aboo dhaabbadda yeey. Amma isin gadee dhugaan beeki. Eebba. Koppilinkii godhamee Koppilinkii akka dhaabanne ajanjeera. Harka lamaan ol kun ajajeera. Koppilinkii akka dhaabanne ajajeera. Eebba akkanis hin jedhe. Dubbiin ani biran dabarre. Eeyyee miilla kootiif harka kootti akkeessuu dhiisteetta Yesuusin Waaqayyoon lammata. Dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos jireenya, Yesuus karaadha. Dhaqiitii wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 dubbifadhu. Ani karaa dhugaa jireenyi meeqatu jira? Dhugaan meeqatu jira? Mee ati lafa dhugaan meeqa jiraati kanatti natti himime? Dhugaan meeqa jira? Dhugaan tokkodha. Inni isa kaminaan jedhi. Eenyudhanni? Isa Yesuus Waaqayyoorraa dhagee dubbatu sanadha. Isa Yesuus Waaqayyoorraa dhagee dubbatudha. Isa Yesuus Waaqayyoorraa dhagee dubbatudha. Dhugaan sun eenyudha maqaansaa? Isa Yesuus dhugaan maqaansaa dhugaadha. Inni immoo isa Yesuus Waaqayyoorraa dhaga'ee dubbatudha. Dhaqiiti Isaayyaas boqonnaa 9 dubbisime dhaqi. Kana duwwaa naa dubbisime. Innoo mucaa Isaayyaas harka fuuchaa isaallee hin qaqqabnu har'a waggaa miiliyoona waggaa 2,000 waggaa 3,000 ol ta'eera waan ta'eef harka fuuchaa yeroo hin qabnu mucaa Isaayyaasuu dhalate. Dhaggeeffadhu kaa dhaqiitti dubbisi kaa. Oddoon dubbisee dubbiftuu beeki rakkoo guddaan kanaa beeki. Isheetti silaa harki kooti miila kooti ishee wal fakkeessite silaa sana dogoggorteetta mini. Obboleesso. Macaafni qulqulluun waan doggoru qabu. Macaafni qulqulluun gaggeessaa fuula waaqayyoo barreeffame waan ta'eef guutummaan macaafa waan doggoran qabu. Macaafa mitiin kan dogoggore. Kanaafan cheerchi keessa waggaa meeqa tajaajilte wanta jiruufi tajaajiltoonni cheerchi keessa qaamaan sadii waaqummaadhaan tokko kanuma fudhadhu baqa kana qabadha. Jedhu waan barbaadeetu. Kan macaafni akka jira. Qaamaan sadii ishi kara eebba. Qaamaan sadii waaqummaadhaan tokko jecha jedhu itti amantaa dhibbatti. Sichi nama namitti amaneen jira beeki. Amanteetta sirriitti amanteetta. Siini namani jechaa jira malee akka tamantu sitti himaa jira malee namaneen jira si jira beeki. Atamma. Sichi nama amantaa naan jettaa kenna. Nama guddaadha qoy kadhanii Ina amantaa naan jedhe. Kootu waan sin jedhu. Macaafarraa agartee. Sichi ani koo hamanii jireenya bara bara argattaa. Karaa Yesuus malee jireenyi hin jiru karaa isaa malee. Hin barbaadu. Tokko yoo barbaadu hin jiru jireenyi bara bara amanii siin jedha amaleessi. Dhagaa deemii dhungatti kan biyya dhagaa deemii dhungatti. Inamanu. Balaa inni maal ta'a? Qoy mee balaa inni wajjin haasa'a? Eebba kiyya. Xiqqoon dhaggeeffadhaa bakka balaa inni wajjin haasa'a. Xumurii dura nafaan. Xumurii nafaana xumurii. Isa faana xumurii achiin booda na wajji haasa'u. Hin dubbatin qaba. Mi'uuti irraa akkas gaafadhe. Okay. Si wajjin xumura. Abbaa caalii nama duraan dukkanitee keessatti haftaka. Qaamaan sadii. Xumuri. Abbato maayikii qabadhu kabajaadhaan taa'i. Qaamaan sadii. Dhaqiitii isan ammas isan si ajajee deemi kaan koo gaafii diddamma na gaafattee si. Xiqqoo ishee boqonnaa fudhaa hundi keessan tasgabbaa takkaa sammuutti deebi'a. Cherchii keessa lallaba cherchii keessa baatii macaafa onlaayinii irratti musliimoota warra hayyuuf hayaata qabanii wajjin haasa'aa akka jirtan of beekaa of qontootaaf laala takka
takka tasgabbaati. Musliimota jettu eenyudha? Eenyu isin? Hin dubbatin siin jedhe. Deemi dhagaadhuun gadhi. Jelaachoo laasee hin dhaga'amaa ishee. Jela taa'ee laasee nam tokko hin gashine. Nama hayaata qabu wajjin haasofna. Eebba mee takka na wajjin haasee tasgabbaayi. Walii galee yoo ta'e. Dubbiidhuma gara dhumaatti gara gooftaatti akka dhufte hin dagatinaa. Eebbaan fitattee? Eebbaan fitattee? Okay. Sambata. Naqamte kiyya. Akkam nagaadha? Jirtu. Nagaa nagaa. Jirra. Naqamtee maal jirta moo naqamtee maqaa baafatte moo? Ayyee gabbaa caalii kanarra ni deemaa xumurattanii fakkaata. Fiixee si wajjin na jalaa deddeebi'e kaalamma. Waan garatti kaatu dhabdee na jalaa iddoo waan ta'eef yoo buute bu'i yoo ta'e isa dhaggeeffata isa dhaggeeffadhu. Saatii nama ofirratti balleessuu gara gooftaatti kaasaa waaqa isin haa eebbisu. Sambata. Abbasaale maal jette abbasaale? Akkin jedhe. Waaqayyo qaamaan sadiidha waaqayyoon tokko kan jedhutti amantaa? Kottaa nama humna warra jedhu sana eenyuun waamenni? Isa waamames hin beekuun malaayikaa waame ta'e nama waame ta'e jinnoota waame ta'e uumamtoota adda addaa warra bishaan keessaa uume ta'e waame ta'e. Ergan beektu ta'e maal jina gaafattare? Ishi minatti mika eenyuun waame? Inni eenyuun waame hin jedhe yeroo sana. Ani hin beeku marree hosi hin jiruun jedhin wanti dubbatame hin jiru ifan taane wantichi. Osoo hin beekin akkamitti hayyuu taate miidiyaatti baatare? Kanaafuu meenatti mika ishee obbo Sanbataa kiyya mucaa biyya koo. Meenatti mi eenyu waame? Osoo hin beekin nan gaafatin. Osoo hin beekin nan gaafatin waan beektu nama ni gaafata Sanbata waan beektu nama ni gaafata. Macaaficha ogummaadhaan dubbachuun gaariidha. Ogummaadhaan na hubachiisi eenyuun waame? Ogummaadhaan si hubachiisuuf immoo dhaggeeffataa turte kaawwa sila kanaafidha. Ani lekki reefin dhufa ammas dhaggeeffadhaati. Ani sin dhaggeeffadha. Inni waame waaqayyoodha miti. Waaqayyo akkasitti kottaa kan jedhe sun eenyu waaqayyoodha mini? Eenyuun waame? Isa wallaalee meenatti mikaaba Sanbataa kiyya. Maal si taasaa oole miti sila kottaa nama hin humnaa jedhee sadan isaanii waame ittiin sila. Lakkiin hin jenne kun jecha kollee miti afaan korraallee hin baane. Iddoo sanattis ni darbama. Ana miti kan jedhe kan suuta ta'ee sila nama biraatti wajjin haasaa ooltanii waan sana. Ana abbaa caala reefan dubbadhaan. Eddasiis immoo deebitee kunoo yeroo amma eebbaan irra ture kottaa kan jedhee nama isa waame isa jettee dubbattee turte. Kottaa isa jedhe miti. Qaamni biraan jiraa jechuudha makkee jechuun. Eenyudha qaamni sun eenyuun? Qaamni biraa sun eenyuun? Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluu. Tokko ragaa. Ragaa kan inni kottaa inni waaqayyo akkasitti kottaa akka bifa keenyaaf nama kenna akka bifa keenyaaf maalii keenyaatti nama uumna inni jedhe waaqayyo inni waamame moo inni jedhameen immoo eenyudha? Yesuusii fi ilaa kana booddee waaqayyo kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaattis nama ni uumna kan jedhe waaqayyoodha. Walii galla? Kootedha kana booddee waaqayyo kottaa akka bifa keenyaatti. Maal? Abbaa waaqayyo chaara kunoo abbaa jedhee siin hin jenne maal taateeti? Garuu Sanbata. Abbaa jedhan beeku jette sila. Mee oonaan jedhe waan biraa dhiisi nuttaaf wamte macaafaa'u. Waan nama ajaa'ibu keessaa erga abbaa kana jedhan beekutte isin falmii dhuftan malee nama amansiisuuf hin dhumne. Ani waan siin jedhu Sanbata silallee viidiyoo kee argaan ture dubbachuu yeroon arganne malee nama guddaadha. Namallee ijoollee yookiin keejii keessa jirtu miti. Namallee kutaa tokko kutaa lama barataa jiru nama guddaadhaati. Ani maalan jedhe isa jedhe wallaalee waaqayyo akka jedhe mee na dhaggeeffadhu ka. Maa na dhaggeeffadhu? Na dhaggeeffadhu si jedhe. Na dhaggeeffadhu dhimma keetii wallaala taate anaan miti. Waan sin jedhu isa jedham isa waamame wallaale malee isa waamame wallaale sin jedhe malee isa waame kunoo waaqayyo jechaa jira. Waaqayyotu waame miti inni waamame sun eenyudha sin jechaan jiran. Inni waame sun eenyu jennaan wallaalta sila kanaafidha. Isa waame isin hin jenne hin dabsin. Ati akkas ta'e namaa xiqqee. Ati koo akkasitti dhaggeeffadhu. Haasaa namaa daayivarti gara barbaaddetti goota taanaan ijoollee kee haadha manaa kee koo bushachuu hin dandeessu bifa kanaanati.
Inde inni waame eenyudha inni waame waaqayyoon inni waamame eenyudhaan siin jedhe sanbata inni waamame eenyudhaan siin jedhe inni waamame sun kottaa inni jedhameen sun eenyudha ragaadhaan naa deebisuu dandeessaa Yesuusii fi Hafuura Qulqulluu waame onaan jette ragaa naa kennuu dandeessaa waan kana irratti